रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoobsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo har'as dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti torbanoota lamaan darbaniif walitti aansinee isinii dhiyeessaa kan turre ergaa sagalee waaqayyoo lubaa Zahaara Hasanaliitiin isinii dhiyaate. Mata-duree Garakootti Iyyi anis wanta guddaa ati qortee biran geenyeen sitti agarsiisaa kan jedhu macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 3 irraa sagalee barreeffamee jiru irratti kan hundaa'e ergaa sagalee waaqayyoo kutaa 3ffaaf isa xumuraa har'a qabannee dhiyaanneerra. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kanan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warra Wangeelaa ana Robsan Makooti. Sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaa jechaa faarfannaa addisuu kanaan gara ergaa sagalee waaqayyootti isin ceesisa. Maaltiin dubbatamne dhoksaa gadi fagoo ejjeetii gurguddaa isaanii yaada dhoksuun madaanii qulqulfadhu sananii siwaa ajjin lubbadha. Maaltiin dubbatamne dhoksaa gadi fagoo ejjeetii gurguddaa isaanii yaada dhoksuun madaanii qulqulfadhu sananii siwaa ajjin lubbadha. Asaan lafee cabsee reeboo swaaduun argeemani naannoo jireenyaatti michuuni gogaa bo'uufi namni bu'aa baree goofta amma bineensaati. Asaan lafee cabsee reeboo swaaduun argeemani naannoo jireenyaatti michuuni gogaa bo'uufi namni bu'aa baree goofta amma bineensaati. Garuu sumaana wayyaa garuu sumaana wayyaa garuu sumaana wayyaa abdii koo kalee guyyaa. Anadaaf dhukkubbiiko iddoodhaaf faraansaako kanaan itti agarsiisu raawwateen arganne marii agaaraako haraa galfachiisu. Anadaaf dhukkubbiiko iddoodhaaf faraansaako agarsiisu raawwateen arganne marii agaaraako
dubbatiin kan durseessaaf galu iddoon miidhama koo namatti machuudhaaf jila baay'een qabamani simaanii abbaa koo utuun hin dubbatiin kan durseessaaf galu iddoon miidhama koo namatti machuudhaaf jila baay'een qabamani simaanii abbaa koo naaf garuu sumana wayyaa naaf garuu sumana wayyaa naaf garuu sumana wayyaa abdii koo walqalee guyyaa. Sagalee ka'ee dubbise nam baay'ise jedhe akkam ta'u isaanii moo baay'inni isaanii akka hurjootaa baay'atu jedhe Waaqayyo warri isaaf hojjetan kun hojjetoota ta'anii warri mana Waaqayyootti waamaman kun natu isaan baay'isaa jedhe Waaqayyo warra baay'atanii ka'an kan ammoo dubbiin kun dhokataadhaati dubbii dhokataa kanan sitti himatti jedhe Waaqayyo galanni Waaqayyoof haa ta'u hin jiranii warri jiran warra Waaqayyo irraa galagalaniidha warri silaa waamaman warra Waaqayyotti dudda isaanii gataniidha amma garuu jedhe Waaqayyo yooti naaf kadhatte yooti mudhii kee hidhattee naaf kaati hojjetootan baay'isa jedhe Waaqayyo hojjetoota akkamii warra akka hurjii samii baay'atanan kaasa jedhe Waaqayyo galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u ganaa baay'an mootichaaf hoolichaaf aarsaa dhugaa ta'e dhiyeessuudhaaf ofii keenyaas baanee baay'oliis baraaruudhaaf Waaqayyo ganaa saba baay'ifatu qaba hojjetoota ganaa baay'ifatu qaba bara keenyatti immoo Waaqayyo kana godhaame bara nuti jirru kana keessatti Waaqayyo kana hiruma raawwatu garuu nuti maal gochuu qabna saba Waaqayyoon kadhachuu of murteessuu mudhii keenya hidhannee Waaqayyoof addamaanee dhaabachuu Waaqayyo immoo hojjetoota isaa hin baay'isa warra isaaf hojjetan hin baay'isa Waaqayyo galanni gooftaadhaaf haa ta'u wanta ati qortee biran geenyedhanni kun ani immoo isa kanan godhaa jedhee dubbata Waaqayyo deebi'ee 23 ka'ee haga 25tti immoo bara sabni koo itti tuffataman bara sabni koo sabni na waaqessu sabnan ofii kootiif adda baafatu sabnan jaalladhu sabni an waame Garakootti barri isaan itti tuffatamaa turan ture amma garuu jedhe Waaqayyo barri isaan itti tuffataman hundumti isaan haa ta'uuf jira hafuudhaaf jira jedhe Yesuus gooftaadha yoo isin jettan namoota waa'ee gooftummaa Yesuus Kiristoos hin beekne gidduu dhaabattanii Yesuus Kiristoos gooftaadha yoo isin jettan isin ittiin tuffatamtanii hin beektanii itti kaatee gaafeelleen kun isiniin jedhanii hin beekanii barri kun hundumtuu darbuudhaaf jira jedha Waaqayyo ameen nan dabarsa bara kana jedha baratti sabni na waaqeffatu kun itti tuffatamu barri tuffatamu hin darba ameen barri gadi ilaalamu hin darba jedhe Waaqayyo barri seenaan namaatti taareffamu hin dhufa jedhe Waaqayyo bara kana arguudhaaf kadhadha jedhee Waaqayyo yeroo inni dubbatu argina warra booji'aman immoo nan deebisa jedhe warra seexanni mana koo keessaa booji'e warra seexanni akkaataa adda addaatiin fala adda addaatiin waaqeffannaa fakkeessee waaqeffannaa sobaa dhugaa godheetti mul'isee mana koo keessaa fuudhee lasaan baasee barri isaan itti booji'amanii deebi'an hin dhufa ergaan kun ergaa jabaadha ergaa Waaqayyo nuuf kenneedha ofittoon ta'ina waa'ee saba dhufuufis yaadaa si baay'ee akkas taane gaafa Waaqayyoof waaqeffachuu dhufnu ofuma keenyaaf hafuuruma keenyaaf manuma keenyaaf fayyaaduma keenyaaf guddinuma mataa keenyaa duwwaadhaaf waan kaan nu fakkaanna miti Waaqayyo garuu sanarra akka tarkaanfannu barbaada har'a ameen ameen hin jettanii laftee dhamaan liqimfamta sitti nama rakkatti
waaqayyo akka jedhe warra booji'amanii mana kottan deeffatan. Hiriyaa booji'amteen deebiteere waaqayyo. Namoonni tokko haadha manaa isaanii dhiisanii biyya lafaa keessa badan. Haadha manaa abbaa manaa ishee waa'ee abbaa manaa isheetiif boosu. Abbootiin manaa tokko immoo haadha manoota isaaniitu biyya lafaatti sokke. Waaqayyotti galagalte. Waaqayyoon dhiiste guddishee seerraanfatte. Hin booji'amte biyya lafaatu booji'e. Biyya lafaa warri isaan booji'e waaqayyo maal jedhe nan deeffata. Waaqayyo hin deebisa hin amantu. Waaqayyo nu deebisa hin amantu. Warra booji'aman nan deebisa ni jedhe waaqayyo amanamaa. Abeelidha waaqayyo. Ari'eelidha waaqayyo. Iddootti deeffata waaqayyo. Waaqayyo amanamaadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo gaa kun hundumtuu sati qortee bira ga'uu hin dandeenyedha. Wanta ati qortee bira ga'uu hin dandeenye kan ammoo sittan agarsiisa. Sittan agarsiiseedha waaqayyo. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Waaqayyo aboo saba waaqayyootiif dhaabatanii boo'u. Aboo saba waaqayyoo booji'ame mana waaqayyootti deebisuu aboo isaa waldaa kiristaanaatiif kenneera. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waldaan kiristaanaa aboo guddaa qabdi. Waldaa kiristaanaatiin waaqayyo akkasittiin jedhe bartoota isaatiin ilmi waaqayyo Kiristoos Yesuus isini ifa gaararraati. Ifi gaararraa dhokachuu danda'a. Dhokachuu hin danda'u. Maaltu yoo dhussuu barbaadeyyuu si'a tokko haguugee dhussuu nama dhussuu barbaada. Waaqayyo garuu hin dhokattan nuun jedheera. Ameen. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hin mul'attu gaararra jirtu waaqayyo waldaa kiristaanaa gaararra see dhaabe. Waldaan kiristaanaa yoomiyyuu taanaan miishinii ishee yookaan ergamni ishee namoota cubbuudhaan kufan waaqayyo wajjin wal agarsiisu. Waaqayyo nu gargaaru. Namoota waaqayyotti galagalan gara waaqayyotti deebisu. Ergamni waldaa kiristaanaa waaqayyo biyya lafaa kanarra ishee kaa'eef isa kanaafi. Waldaan kiristaanaa hojii araaraa hojjetti. Macaafa qulqulluu keessatti iddoo adda addaatti arguu dandeenya. Hojii araaraa hojjetti waldaan kiristaanaa. Waaqayyoof nama walitti araarsiti. Isa cubbuun ari'atee waaqayyotti diina godhetu deebisti waldaan kiristaanaa. Ilmi waaqayyo Kiristoos Yesuus akkas jedhe Maatiyos boqonnaa 28 keessatti mootummaan waaqarrattis lafarrattis naaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa abbaatiif ilmaatti kan hafuura qulqulluutti isaan cuubuudhaan saba hundumaa maal godhaa jedhee bartoota koo godhaa. Mootummaan waaqarrattis lafarrattis anaaf kennameera. Du'a moo inni ka ilmi waaqayyo. Du'i kan isaan dandeenya ilmi waaqayyo. Leenca qaraanioo inni ta'e ilmi waaqayyo Kiristoos Yesuus akkas jedhe mootummaatu naaf kennameera. Mootummaan waaqarrattis lafarrattis naaf kennameera. Waldaa kiristaanaatiin akkasittiin jedhe. Egaa dhaqaa saba hundumaa jedhe maqaa abbaatiif kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutiin isaan cuubuudhaan saba hundumaa maal godhaa bartoota koo godhaa. Ani immoo jedhe hamma dhuma biyya lafaatti isinii wajjin nan ta'a jedhe waaqayyo. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hamma dhuma biyya lafaatti natu isinii wajjin hin ta'a jedhe. Waldaan kiristaanaa saba waaqayyoo irraa galagale gara waaqayyootti gaafa fiddu saba dukkana keessa jiru gara ifaatti gaafa waamtu lola qabaachuu dandeessi. Miidhama qabaachuu dandeessi. Ari'atamni jiraachuu danda'a. Ibalbalitti cufamuun jiraachuu danda'a. Ulee sibiilaatiin reebamuun jiraachuu danda'a. Ilmi waaqayyoo Kiristoos Yesuus garuu waa tokko jala muree dubbate. Innis jecha akkas jedhudha. Hamma dhuma biyya lafaatti natu isinii wajjin ta'a. Ermiyaasiin maalitti jedhe? Siini akka masaraa keellaa qabuuttan si eegalli jedhe. Akka sibiila utuma
duwwaa boorbachiirraa hojjetame kan si dhaaban ni jedhu. Natu si wajjiniin jira of qopheessi ni jedhu. Waaqayyo akkuma sana inni Ermiyaasiin dhaaba. Mootota duran isa dhaaba. Inni jal'oota fuudhee gara qajeelummaatti isa fide. Akkasuma ilmi Waaqayyo Kiristoos ergamni isaa araara Waaqayyoo labsu, saba Waaqayyo irraa garagale Waaqayyotti deebisu, saba cubbuu isaarraa kan ka'e kufe cubbuu keessaa isa kaasu, nagaan isiniif haa ta'u jedhee nagaa labsu isa kana fidee gara biyya lafaa dhufe. Mishinii isaa xumuree ulfinaan gara abbaa isaatti gaafa ol ba'e garuu immoo akkasittiin jedhe waldaa kiristaanaatiin dhaqaattiin jedhe. Maal gochuudhaaf? Saba kana maal gochuudhaaf? Gara kootti fiduudhaaf, gara qalbii diddiirrannaatti fiduudhaaf dhaqa anis isinii wajjin nan ta'a jedha Waaqayyo. Waldaan kiristaanaa waa gabaabaan jedhee dhiisa. Xumura dubbii koo waldaan kiristaanaa ergama ishee dagachuu qabdu. Waldaa kiristaanaa kan dhaabe Waaqayyoon, waldaa kiristaanaatiif mataa kan ta'e ilma Waaqayyoo Kiristoos Yesuusiin, waldaan kiristaanaa nagaa dubbatti, waldaan kiristaanaa waldaa jaalala labsituun, waldaa namaaf Waaqayyoon walitti araarsituun gara kanatti namoota waamuudhaaf immoo akka isheen dandeessuuf Waaqayyo ammayyoo akkas jedhu kadhattaa jira. Waaqayyo ammayyoo akkas jedhu mudhii keessan hidhataa jira. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Sagalee misiraachoo labsuudhaaf isa hidaate hidhaa namarraa hiiku. Haaleluyyaa. Isa dukkana namaa ibsuu danda'u sagalee misiraachoo sana dubbachuudhaaf waldaan kiristaanaa Waaqayyoo kadhachuu qabdi. Sagalee misiraachoo isa seenaa namaa jijjiiru sagalee misiraachoo isa maraattummaa nama oolchu sagalee misiraachoo isa namaa hidhaa namaa hiiku sagalee misiraachoo labsuudhaaf waldaan kiristaanaa ammayyuu hidhannoo ishee laafuu qabdi. Ammayyuu jabaachuu qabdi. Waaqayyo saba baay'ee kaafachuudhaan jira isaanii ta'e. Ameen. Niin kadhanna Waaqayyoon lafa. Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyoon keenya Waaqa guddaadha. Galanni isaa haa ta'u. Namoota isaaf hin malle mana isaa keessatti dhaabe. Oo Yesuus. Diinota warra turre ijoollee isaan godhachuutti kan isaan fanne. Mootummaa Waaqayyoon nu abdachiise. Waa'ee mootummaa isaatii lafa kanarratti jirru akka labsinuuf inni nu waame. Waaqayyo Waaqa amanamaa. Waaqayyoon kee amanamaadha.
reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenya itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya daqiiqaawwan muraasa nu hafan keessatti immoo faarfannaa taanu kanan isiniif yeroo eebbaa qabaadha. Ani kan kee ta'een si bula mijates yoo mijachuu baatem waa malee fatte lubbuun koo si malee yoo jiraachuu hin dandeessu haala koon damee naa ilaali waanoo eessoo firra ganna teessisu ammayyuu nunna fedhii koo garaa koo sodeebuu qaba hin qabu miilama birraasa harka koo sittan ulee qaba ammayyuu nunna fedhii koo garaa koo sodeebuu qaba hin qabu miilama birraasa harka koo sittan ulee qaba. Jiraachuu koofsi sababa rakkinaaf taanaan obeeka miidhamni koo rukuttaa raba eebuun koo wanta baay'eedha tokko argachuun nu ulfaate gaaffiin koo inni guddaani afka kun hin kee deddeerate haa ta'u wanti fedha kee naafis kaayyoo koon deebi'u hin qabu miisi malee beektaa. Garan sana dipa atau kawanti fedeke nafis kayo kondiku inka bumi sumalebeta lammi garan sana diku ammayo nunne fedeko garako sudebu kaba inka bumi nama birmasa garako sitanule kaba ammayo nunne fedeko sudeebuu qaba hin qabu miilama birraasa harka koo sittan ulee qaba. Simarisisu ala koos yammuun ilaalu hin fakkaatu waan adeemsisu fuulleeffannaan koo kakuu keeti achirraam seeliin koo hundumtu lubbuun koonis si dhaggeeffatti ganamaa waa jettesitu siin malee tarkaanfii tokko gochuun hin danda'amu caal jettemii kanaaf onneen koo ati dhaga'ama siin malee tarkaanfii tokko gochuun hin danda'amu caal jettemii kanaaf onneen koo utumaatti dhaga'amu.
rakkinnis waan haaraa miti saborii fuudhafee koocimsa taa'es yoo ta'uudhaa baate wanti naaf joodhe sun hundi nan darbaa kunis mudannaadha sirra jiram kan koo itti dhiinafu beeka yaanni kee dhabaa eegee guyyaasaa argachuu yookiis dhabuu qabannoo rakkoo mataasaa dhiinafu kaa beeka yaanni kee dhabaa eegee guyyaasaa beekus taa'e wallaalee qabannoo rakkoo mataasaa ammayyuu hundunne fedhii koo garaa kootu deebuu qaba hin qabu miilama birmasaa harka koo sittan olee qaba ammayyuu hundunne fedhii koo garaa kootu deebuu qaba hin qabu miilama birmasaa harka koo sittan olee qaba. Fakkaattu nama miidhama seenameetu madaalame utuun ga'iin keessaa fiigama jiraachuu koofsis sababa walumaan keessoo jechootaan olii argeera firasteeriyyaa yeroof kan namaa jaalalli haalli kan si murteessine namaaf baay'ee kan eeggattu jetteetu na amansiifte haalli kan si murteessine namaaf baay'ee kan eeggattu jetteetu na amansiifte kaayyoo si eega keekatu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Irri koo gaafa laalamu fakkaattu nama miidhama seenameetu madaalame utuun ga'iin keessaa fiigama jiraachuu koofsis sababa walumaan keessoo jechootaan olii argeera firasteeriyyaa yeroof kan namaa jaalalli haalli kan si murteessine namaaf baay'ee kan eeggattu jetteetu na amansiifte kaayyoo si eega keekatu haalli kan si murteessine namaaf baay'ee kan eeggattu jetteetu na amansiifte kaayyoo si eega keekatu.